Abiy Ahmed and Eritrean President Isaias Afwerki preached love and unity on Sunday at a concert attended by thousands of flag-waving guests, part of a rapprochement between the two nations after years of hostility. የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ቆሞ የኛ ወታደር ጥቃት ሲደርስበት አብሮ የቆመበትን ጊዜ በከፍተኛ አድናቆትና ክብር ነው የምናየው። ይሄ መቼም ታሪክ የሚሽረው ጉዳይ አይደለም። ኤርትራን ኤርገ ኢትዮጵያ ይራፈቶ ቅጤ ፕሊሱማ ይሸለብሰቴስ ተይ ኢሰዱራ ሀሪሮ ጋሪ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ወጅን ሂንቀብዱ ኢኑማዩ በቡልቺንሰ መለሳ ኬሳ ቤረዳን ጋራ ወቹን ሎሉሉ ለሚሌ ኩመር ይባል ለካሙ ደርቤ ቱሬም ኢሰቦዳ ቢዮን ለማኑ ወልጋር ይፈቻ ጅራቻ ቱረን ኢሰቦዳ ገሪን ኦፒዲዮ ዱራኔ ፊ ብልጽግና አማ ቀብሶቂ ሮፊ ቀሬ ቡቱን አንጎት ዱፌ አብይ አህመድስ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ተይ ወልፈካቲን ወልበርባዴ ኩመ ጅረሙ አብይ አህመድ ዴቡ አባይሬ ዋንቀቡፍ ወጎታፍ ኤርትራ ኢዜ ከንቡልቻ ጅሩ ኢሳያስ ወጅን ሸሪኩን ፊንፊኔ ሃንጋ አስመራ በሻሻ ሃንጋ ባህር ዳር አድዋ ሃንጋ ምጽዋ ወጅን ሽርሽር ጀቻ ቱሬም ከበጀማ ፊ ጃለተማ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አጽፍቴ ኡመተ ኬሲ ጃለቱ ኡመተ ኢትዮጵያ አከነጋፉቱ ከበጃናን ሲጋፈደ ጀቻ ዱበቻ ከንጅሩ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያቲ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ኡመኒ ኢትዮጵያ ኢሳያስን አከጃለቱ ኢሳያስስ ኡመተ ኢትዮጵያ አከጃለቱ ሂማቱሪ አናፊ ሱን ጋፋ ወልት ዳምኔ ገላና ዲማ ቆደና አሳ ከናሞ ገሎ በርኩሜት ዱበተን እኔና ኢየሱስ እንደመር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። ጎቾታ ጪጋሲሳ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ሚቲ ነምኒ ብልቻታ ተኩራይን ኤገምኔ ካንጉዳና ሙሚቺ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቶታ ቢዮታ ቢሮ ሆክሳ አሪዳ ኢሳኒ ቀቀባፊ ሃላ ሂንታኒን ሃመቻ ሃምሌ ኢሳኒ ቱቋትሮኒሩ ከኢሳያስ አሞ አዳም ፕሬዝዳንቲን ብልጽግና አብይ አህመድ ጌታሳኒ ከኤርትራ ኢሳያስ ወርቂፍ ቁቤላ ሐረከቲ ካውን ከና ጉማችን ይሩም ከናኒስ ጋይለ ሲያሳ ገገፈተኒስ ኡሙሪ እደቹ ገሩ እንደንደኝ ጋይል ኢሳኒ ኪጁት ዲገሜ ኒገተቴ ወዳ ሙሚቺ ሚኒስቴር አብይ አፋን ጋፈሰከዚ አኒን ሐራሞ ቢየ ሄረ ሂንቀምኒ ፍለኖ ሂንገገስኔ ደርገጎ ሂንቀምነ ጀቾን ፓርላማ ይረቲ አረብሳ ኦሉ ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። ለኢትዮጵያ መፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው። ወይ መዘንጋት ደግሞ የለብንም። አሁን ሸኔ ያግዛሉ፣ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ፣ ፋኖ ያግዛሉ። መሸወድ አያስፈልግም። አሁን ኢትዮጵያ ካልተባላች በስተቀር አንድ ከሆነች ወደኛ ትዞራለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉበት። ግን ወንድሞቻችን ናቸው። ጠይቀናቸዋል። እኛ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ሸኔን፣ በአንድ ጊዜ ፋኖን፣ በአንድ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ሁለት የማይፈላለጉ ኃይሎች የምታገዙ? ለነሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል አግኝታ አለማረፏ ነው። ለምን ካረፈች ያ ያልተቋጨ ጉዳይ ይነሳል ስለሚያስቡ ፓርላማ ማካረቲ ኢሰዱራ ሞቱማ ኤርትራ አካዝ ጀቹን ገለቴፈተኒ ቱራን የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ቆሞ የኛ ወታደር ጥቃት ሲደርስበት አብሮ የቆመበትን ጊዜ
በከፍተኛ አድናቆትና ክብር ነው የምናየው። ይሄ መቼም ታሪክ የሚሽረው ጉዳይ አይደለም። Bakka bu'oota uummataa jedhamuun warri achi keessa ta'anis mugaatii fi hirribaa wajjin wal'aansoo wal qabaa harka rukutu malee dura maaltu argamnaan jajjanii amma maaliif immoo abaartuu dhibdeen jiru gama dippiloomaasiitiin furamuu hin danda'u jedhanii hin gaafatanii. Yoo gaafatan kan isaan eeggatu hidhaadha. Akkuma Taayyee Danda'a yookiin ammoo akka Battee Urgeessaa fi akka Haacaaluu Hundeessaa ajjeechaa suukanneessaas ta'uu mala. Abiy Ahmed Isaayyaasii wajjin Tigraayitti duuluun lubbuu namoota miliyoona tokko ol galaafatan. Gaafas Abiy Ahmed hanga qondaalota waraanaa gurguddootti dirree waraanaatii hanga paarlaamaa impaayiretiitti akkasitti mootummaa Eertiraa fi waraana isaa jajaa turan. እንደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል፣ እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል። ሆም ብለው ነው የሚያደርጉት እኛን ለመነጠል። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር ነው። የኛ ችግር የኤርትራኖች ችግር ነው። Sagaagalummaan siyaasaa egaa umurii hin dheeratu waan ta'eef Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqii gidduutti erga waliigalteen Piriitooriyaa TPLF fi Bilisiginnaa gidduutti dhuma bara 2022 mallattaa'ee booda hariiroon isaanii laafaa dhufe. Kun utuu kanaan jiru meeshaa waraanaa lakkoofsaan guddaa ta'e Bilisiginnaan karaa Asaab galfachuuf jennaan Eertiraan qabdee akka inni Itoophiyaa hin seenne gochuun ofii dhuunfatti. Meeshaan waraanaa kun UAE irraa kan dhufe yoo ta'u baay'inaa fi qulqullina olaanaa qaba ture. Haa ta'u malee Eertiraan dursitee shira Abiyyi baruun meeshaa kana hunduma isaa dhaaltee to'annaa jala galfatte. Abiyyis asitti qubeelaa kakuu Isaayyaasiif kennee ture sana Iliyaadaan mulquun waraana banuuf qophii eegale. Kanaaf ammoo yaada Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu qabdi jedhu faarsee bultoota isaan akka afarsan gochuun Eertiraa haleeluuf dibbee waraanaa reebsisuu eegale. Kaleessa wajjin nyaachaa warri turan har'a wal nyaachuuf jiru. Kaleessa maqaa walii masaranii abuu isuu jechaa wal waamaa kan turan har'a ijaa fi adaamii ta'aniiru. Warri shaabiyaan boojitee hojii humnaa fi waan adda addaa hojjechiifachaa turtes har'a haleeluuf itti dhaadachaa jiru. Isaan keessaa ammoo ጀነራል ባጫ ደበሌ tokko. ሰራዊታቸውም ውስጥ እንደሱ ነው። በራቸውም ቢከፍቱ አንድ ሰው ኤርትራ አይኖርም። ብልም አንድ ሰው ኤርትራ ውስጥ አይኖርም። አሰብ የኢትዮጵያ ናት ማለት የኤርትራ ሉዓላዊነት መጣስ ነው ያሉት። እንዴ የኤርትራ መንግስት እኮ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው። የሰው አፍንጫ የመታ አፍንጫዬን አትምታ አለ እንዴ? እንዴ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ደፍረ ያንተ ሉዓላዊነት የት ነው ያለው? አሰብ የኛ ነው አይደለም? አሁን ጥያቄው እንዴት ነው የምንመልሰው ነው። ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል ክፉ ከመጣ። Dibbeen waraanaa rukutamuu erga eegalee bubbuleera. Inumaayyuu gidduu kana kaaba impaayiretiitti sochiin waraanaa mul'achaa jira. Jawaar Mohaammed garuu waan kana dursee akkasittiin akeekkachiisaa jira. Hubannaa walii kaasuu irratti kan fuulleffateedha jechuudha. Egaa akkuma jedhe waggaa lamaaf ta'a Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu dhimma hulaa galaanaa ajandaa godhee dhiibaa ture. Jalqaba gara Somaalilaandiidhaan yaalame sunis bakka hin geenye. Saniyaas immoo gara Asab takkaahuu gara Eertiraa irratti kan fuulleffatame ololli hedduu oowweeti kan deemaa jiru. Keessattuu haasaan torban dabre paarlaamaa irratti godhame ka miirri isaas hedduu ol ka'e ka ho'i isaas hedduu ol ka'e waan ta'eef deebiin gamaa gamanaa biyya keessa biyya alaatii Israa'elis dhufaa jiru kan ol ka'e waan ta'eef kanarratti yaada barreessina. Akkuma barreeffama keessatti agartanitti dubbiin hulaa galaanaa kun dubbii ijoo biyyaati. Ijoo istiraatejii biyya saniitii fi naannoo saniif hedduu murteessaadha. Wanni akka waan kanarratti sirriitti barreessuuf na kakaase Abiyyii fi dabballoonni mootummaa dhimma kana hedduu gama tokkoon ho'isanii gara kaaniin garuu akka dhimma salphaatti yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaadhaan
injifannoo argachuu hin danda'amu irratti kan dhiyeessaa jiranii. Haasaa san keessatti yoo ilaaltan nuti uummanni Itoophiyaa miliyoona 130, Eertiraan miliyoona 3, Itoophiyaan waggaa tokko keessa miliyoona 3 dabalti yeroo gabaabaa keessatti irra facaanaa kan jedhan agarraa kun asaasan booda namootumaan tokko tokko hoggan gaafadhu namni gariin keessatti warri diyaasporaa jijjiiru kun tokko tokko vakeeshiniidhaaf asab deemuudhaaf qophaa'uudhaaf yaade hundi akka jiruun arge. Kanaaf mi'a fachaa xiqqoo wanni kun akka laaffisanii ilaalan kanaa miti. Laaffisanii ilaalanii yoo akkatti deeman taate balaan isaa akka biyyaattis akka sabaattis guddaa waan ta'uuf waan kana wal barsiisuu qabna kan jiru irraa kanatti deemnee jechuudha. Haalli kun hagam takka laafaadha. Hagam takka xaxamaadha. Humni Itoophiyaan amma keessa jirtu, haala Itoophiyaan amma keessa jirtu buufata doonii asab humnaan qabachuudhaaf dhugumanii dandeessisaa eega jiru fuulleffannaa xiinxala kanaa jechuudha. Lola biyyoota lamaa egaa Itoophiyaan asab humnaan qabachuudhaaf amma kabiideessaa jirutti humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagam takka dheerachuu danda'a? Aarsaa hagam takkas kafalchiisuu danda'a? Bu'aan isaa hoo maali jechuudhaaf ulaagaalee gurguddoo hedduu jira. San keessa warri gurguddaan 5 irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gamaan dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha. Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha. Afuraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biyyi sun baasuu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee ulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni 5 kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirra guuza jabaa deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti uummata deeggarsa hawaasummaa cimaa haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u akkasumas dhageettii dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota 5 kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana kan geggeessu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee olaalle hin qabu ka jirtudha. Maaliif tokko seenaa waggaa 7 kan haasaa jiru. Waggaa 7 irraa warri wayyaanee godaanee Abiy aangootti waggaa dhufu waraana warri wayyaanee jaarrate kan dhaale. Waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun jaarame. Abiy dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Haardweerii qofa keessaa jijjiiree jechuudha. Qondaalota, jeneraalotaa fi qondaalota adda addaa sabaan Tigree ta'an keessaa baasuu bira dabree hojiin riifoormii keessattuu imaammata isaa jijjiiruudha. Fi akeeka loltummaa indoctrination purpose of war wallolli sun waraanni tokko loltuun tokko waggaa duula deemu waan du'ee ajjeesuuf qabaachuu danda'uudha qaba. Ideoloojii qabaachuu danda'uudha qaba. Eenyuufin du'a kaayyoo kamiin deemsa ka jedhu kun haaromfamuu qaba. Yoo adattan gaa warri akka kiyya dulloomtan zabana Ihaadeeg maaltu ture? Heera mootummaa tiksuu fi abiyyootaawi dimokiraasii tiksuu ture. Mee bakka jirtanitu gaafadhaa. Bara bilxiginnaa tana akeekni raayyaa ittisa biyyaa maali kan jedhu loltoonni kunuu sirriitti leenjiin hin kennamne jechuudha.
Egaa raayyaa ittisa biyyaa leenjii gahaa haaromsa gahaa keessattuu bifa yaadaatiin imaammata gahaadhaan hin ijaaraminitu Abiy aangoo qabatee waggaa 2 keessatti lola Tigraay seene. Lolli sun waraanni sun lola Tigraay seene torbaan 2 keessatti injifannoo arganne haa jedhamu malee balaan dhufe akkuma yaadattan jarri gara lola riphee loltummaatti deebi'anii haleellaa geggeessaniin miidhaa hagammaa warri mootummaa kun amanuu hin dandeenyetu raayyaa ittisa biyyaa sanarra gahe. Keessattuu warra lolee lolchiisu warri sadarkaa mato alaqaa shaalaqaa irra jiru front line irratti lolchiisu mid level commanders jennuun kun namni xiqqaan hin dhumne jechuudha. Warri lolee lolchiisu kan waggaa 10 hamma 20 muuxannoo qabu achitti murruqte. Yeroo baay'ee taankii fi madfi achitti barbadaa'ee booji'ame ilaalla. San caalaa garuu warri lolchiisu warra sadarkaa shaamballii shaalaqaa jiru kana leenjisanii lolatti seensuudhaaf waggaa 15 waggaa 20 sanii ol fudhata. Kun miidhaa guddaa turre gahee jechuudha. Mo'amee Tigraay keessaa bahee olmoos sadarkaa Finfinnee dhufanirra gahee san booda lola marsaa dhumaarratti illee nama hedduutu miidhame. Raayyaa ittisa biyyaa bifa kanaan miidhaadhaaf saaxilametu deebi'ee immoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti lola keessa seene. Lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffame miidhaa biraa immoo fideef. Kunis maali? Akkuma beektan saboonni lamaan kunii fi naannoleen lamaan kun bakka lakkoofsi wayyabni raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufe naannoo fi saboota lamaan kana keessaa. Wal waraansi waliini civil war naannolee lamaan kana keessa godhamu loltuu kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabaree psychological rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti godhamu lola sabummaaf sabboonummaa irratti hundaa'e waan ta'eef ilaalchi sabummaaf ilaalchi sabboonummaa sabaratu hundaa'e. Ethno nationalism waraana kana seenee akka daran dadhabsiisu godhe qoqqoodamni akka keessatti dhufu godhe jechuudha. Amma kan loltoonni obootii fi loltoonni faannoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa 100 hoggaa booji'an kan agarru kun lafaa ka'eeti miti. Waraanni kun waggaa 7 lola keessa ture nuffee jira. Ajajoota jajjabaa dhabee jira. Ijoollee baatii 3 leenjisaniitti naqan kanatu deema. Ijoolleen kun immoo waan loltuuf indoctrination gahaan waan ittiin godhamneef seenanii miidhaa keessa seenanii jechuudha. So lolli keessattuu wal waraansi naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti godhame kun miidhaa fide. Lolli dheerachuun immoo waliigala exhaustion keessa geessee jira jechuudha. So waliigalatti humni waraanaa Itoophiyaadhaa keessattuu humni lafoo sadarkaa biyya ollaa tokko wal lolee lafa ollaa tokko qabatee ittisee ittiin deemurra jiraachuun isaa hedduu shakkisiisaadha. Haya humni lafoo amana laaffatee kanaafuu humna qilleensa halaallu. Abiyyi amma kaadiroota walitti qabee hoggaa haasa'u yeroo baay'ee even actually paarlaamaa irratti illee dubbata. Nuti lola jaarraa dabaree lola ammayyaa lollaadha. Wanni inni ittiin dhaadatu olaantummaa humna qilleensaati. Dhugaadhaa waraanni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa olaantummaa humna qilleensaa qaba kan warra Eertiraatirra. Dirooniinis bara ammaa kana keessatti bara ammayyaa kana keessatti lola godhamu irratti dhiibbaa guddaa akka godhamtu addunyaan hundi kan irratti walii galu jechuudha. Garuu waan mootummaan kun uummatatti himaa hin jirre jira. Tokko humni qilleensaa Eertiraa akka amma dabballeen haasoftu kanaa miti. Torban dabree yoo agartan hoogganaan RSF kan Suudaan sun waan dubbate qaba. Gaafa lolli Suudaan dhoowwu xayyaaronni Suudaan akka jirutti Asmaraa jiru jechuudha. Xayyaaronni lola kana keessatti hirmaachuun isaanii oola. Lammaffaa gaafa lola Tigraay dhugaadhaa biyya olaantummaa diroonii qabaachaa ture. Amma diroonii biyyaa miti shiftaan illee diroonii argachuu eegalee jira. Yoo yaadattan amma humnoonni daldala seera alaa irratti hirmaatan kaarteeliin kookeenii adda addaa nagadan kun biyyoota Laatin Ameerikaa keessa jiran diroonii bifa adda addaatiin fayyadamaa jiran. Kanaaf diroonii nu qofa qaba kan jedhu sunillee of eeggannoo guddaa gaafata.
Dirooniin bakka adda addaa jira. Kana eeguun barbaachisaadha. Qabxiin biraa ani gadi jabeessee dubbachuu barbaadu haga feete olaantummaa qilleensaa yoo qabaatte humna lafoo cimaadhaan ala lola fiduun lola mo'achuun amansiisaa natti fakkaatu. Fakkeenya 2-3 isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Yaman yoo fudhattan bara 2015 irraa kaasee waggoota 4 biyyoonni ciccimoon Suudii fi Imiraat halkanii guyyaa qilleensaan itti roobsaa turan. Ifatanii dadhabanii keessaa bayan jechuudha. Kanaaf diroonii qofa abdatanii takkaa humna qilleensaa qofa abdatanii lolatti deemuunis booda salphina fiduu akka danda'u of eeggannoo gaafata. Tigraay illee of abdan taate Abiy olaantummaa diroonii qabaatee miidhaa guddaa yoo geessises fakkeenya yoo adattan Nooveembar 2020 hogganolli eegale yeroo gabaatti mo'asuu danda'ee ture meeshaa qaban harkaa ta'e. Riphee loltummaatti deebi'anii tarkaanfii fudhatanii garuu dirooniin bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf kanas hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Xiinxaltoonni biroon ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa laafaa ta'uu eeruun humni kun otoo asabiin hin gahiin naannoo Amaaraa keessatti iyyuu mogoleen isaa jalaa fuudhameera jedhu. Abiy Ahmad jalqaba dhaaba akka abbaatti isa guddisee Addawaayii yookiin Ihaadegiin ganee itti aansee Lammaa Magarsaa ganee sana booda tokko tokkoon utuu ganuu itti dhufee gaa'ela siyaasaa Isaayyaas Afeworqii wajjin ijaaratan diigee amma dibbee waraanaa rukutamaa jira. Maaltu dhalataa garamitti bahaa kan jedhu yerootu deebii qabatee imala. Qophii keenya kana asuma irratti goolabna. Waan daawwattaniif galatooma.